namoota inni akka na jalaa dubbatu hin barbaadu. Maal? Dhugaa ishee jetteen talle. Lammaffaan duukaan deemin jennaan isayyuu iddoo hojii koo dhuftee hojjetaa waliin haasoftaa? Kottaa waliin haasaa jaallattoonni giftii lamman. Manichi mana abbaan qabne ta'e jechuudha. Bagariyummaan keenya karaa dheeraatu hin deemin eenyummaa kee dhugaa bare. Yoomiyyuu akkas goota jedhee yaadaan beeku. Mallatteessite. Gifti. Ani homaan goone. Maalin balleesse? Maalin balleesse? Kaleessa waan gochaa olti irraanfattee? Gifti. Kennaan siif bitee na jalaa fudhatee sin jechaan jira. Ani homaan goone. Kennaa. Nan jedhi. Kennaan kee anaaf dhimma koo miti. Na dhageessaa? Iddoon kun iddoo hojiidha. Seera mataasaa qaba. Mana gaggeessaa hin qabne miti. Ammoo yeroo darbe akkaataan itti waa'ee keenya seenessaa deebiitti himaa turte baay'ee adda ture. Giftii bira turtee, gaggeessitee, konkolaataa dhabdee, mana namaa bultee. Nama jaalalaa ta'uu keeti qaba. Gifti. Akkas miti. Waa'ee keenya akkasitti bal'inaan isheetti immoo barbaachisaadha. Moo giftii waliin turuun kee guuta si jechisiisa. Gifti. Ifama guddaa. Ani waa'ee keenya isheetti immoo barbaadee miti. Isaan garuu akkan si bira bulee taasaa turan. Kanaaf hidheetan. Akkuma yeroo darbee namoonni giftii fuudhuuf jedhan sana. Kanaafan akka biraatti akka nuun hubanne jedheetan. Atis dhimma kana tuunni dura dhageessi hin callistu. Yoo danda'ame dubbiin otoo hin badin dafanii sirreessuun gaariidha jedheetan. Dabalataan immoo meeshaan teessoo irra kaa'ee gaafa na jalaa fudhamu miira keessa galeetan. Amma sirra deebi'ee dhiifa. Ani garuu amala hojjettoota mana kanaa maaliin godhaa? Saanoo oduun mana kana keessatti odeeffamu adda. Iddoo garaagaraa baay'ee hojjedheera. Akka hojjettoota mana kanaa rakkisuun argina. Atis immoo isaanirraa wayyita jennaan akka dargaggoota qoofoo amala mana hojii hin beekne mana keessa wal ariita miti. Gifti. Ani jeequu barbaadee miti. Please akkasitti nan hubati. Wanta inni eegne waan tureef na aarse. Mana kana keessatti immoo kan na qabee jiru sana. Kennaa miti waan barbaade otoo ta'eyyuu eeyyama namaa malee fuudhuun sirrii miti. Kanaaf ifa. Tole, ittiin deebi'i. Haa ta'u. Amma deemuu nan danda'a? Mallatteessi deemu. Gifti. Amma haasofni kaanii bara. Haasofniiru. Kan haasofni garuu akka sirreessituuf malee akka hin balleessine miti. Obbo Namu, amma ati mallatteessitu taanaan boora hojjettoota ajajuun natti ulfaata. Tole? Tole. Yoo ati itti amantii nan mallatteessa. Amaneera. Giftiin iddoo hojiitti hojjettoota hunda wal qixa ilaalti. Anis akkasuma.
maal tokko galeessa ture jedhee hudheen qabatu seeta maal alatti waajjiratti siin jedhama eekaa hundaafuu meesiif hin bilbila dubbiin cimaa ta'anaan atuu dhuftee na fuudhuu kee na fatteeti dhiisisa gubanne dhiisi gubadhe nan beeku fi tole sammuu siin bilbila tole Haalatee? An kanan jedhu erga yoomii akkas ta'uu jalqabdaniisin. Ani maalin godhe? Homaatti hin dubbanne akkan ol seenanii utaalee kan na hudheen arge. Lafi dubbii na qabbanaa'u atis qoosaaf jettee fuute yoo ta'e deebisiif lola dhiisaa. Firoomsa atis na namantuyi. Maal gochuun meeshaa inni kaa'e fuudhaan akkamitti amma har'aatti meeshaan yeroo wajjin hojjennu mana kanaa badee hin beekne har'a giiftiin dhufnaan meeshaan bada moo sitattuudha naan jechaa jirta. Anattoodha sin jechaan jiru latee garuu akka qoosaa akka xabaatti fuute yoo ta'e deebisiif dubbii dhiisaan jedhe dubbiin hin barbaachisu biiroo kanatti. Anumaan argine osoo ta'e iyyuu akkasitti dhufee hudheena gaafataan ana hudheena gaafataan ammoo wal ajjeesna malee waliin dhiisnu siin jedhe hin godhuuf taanan immoo abbaan kun dhalche. Dhiisi tasgabbaa'eeti. Aariin balaa fida malee dubbiin tasgabbeessu. Garuu innis dhuguma qodaan kun jalaa bade taanaan dhugaa qaba. Haati akka jalaan fuune beektaa inni immoo akka jalaa bade beeka. Kanaafuu tasgabbaa'u sirra jirati. Bakka barbaadetti yoo gatee situ fuudheenaa jedhaa reenaan. Ani isaan godhu taanaan tu. Lati dhuguma namoonni tasgabbaa'ee si gaafachuu irra ture. Si hudhuu irra ture. Kan inni balleesseera. Dhiisati. Hundaafuu isa kan walii wajjin ilaalu ta'a. Boru fiftaan anaaf namoo kan laatu ta'a. Lati. Namu akkas gochuun qabdu turte. Ani maanin balleessee lalu. Meeshaan kan badeena jala. Kan mallatteessu ana. Inni kun sirriidha jettee adda. Jalqabaa agarteettaa jettee gaafachuu qabda turte. Yoon taan immoo nutti beeksisuu qabda iyyuu. Inni sirriidha. Beektaa yeroo sana miira keessa galeen ture. Kanaaf. Yeroo biraatiif ibidda gidduu keenyatti uumamu asumatti qabbaneessuun gaariidha. Giiftiin ofii ishee hojii baay'ee qabdi. Isin immoo hojii biraatti hin ta'inaa. Sirrii jettee lolu. Lammatatti hin deebi'u. Nan sirreessa. Sirreessi. Nan sirreessa. Galatoo. Akkam ishee? Akkam jirtu obbo Guutuu? Giiftii noo? Giiftiin keessummaa geggeessuu gadi baate. Hin dhufti. Seenaa. Akkamiree hojiin? Hojiin gaariidha. Egaa mindaa ji'a kanaa hojjedhaa kanfaladhaa jedheetan dhiyeesse. Akkuma irraa barattaniif hin callise. Mindaa? Nu kaffalameera. Isin miti moo kan nu kaffalle? Dhugaa moo? Dhugaa nu kaffalameera. Innoo gaariidha. Akkami hojii gaggeessituun keessan isheen haaraan? Oo, baay'ee cimti. Hojii irratti nama tamtu. Garuu xiqqoo yeroo baay'ee manicha akka jeeqamu ta'a. Hojjetootis walitti bu'u. Naamusa manaa eegsisuu irratti hanqinatu jira. Ani immoo ni na aarsa. Iddoon hojii naamusa qabaachuu qaba jedhee yaada. Giiftiin immoo manicha gadhiisii gooteerti. Meeshaa irratti xiqqoo gorsa kennaafi.
naamusa malee hojiin hin hojjetamu. Ana osoo ta'ee akka inni itti hojjettoota qabu beekan ture. Muuxannoo gaggeessummaa qabda moo ati? Eeyyee sirriitti malee hojii gaggeessummaatti hin guddadhe. Akkuma baraatti bulla janneetu malee gaggeessummaarran ture. Baay'ee gaariidha. Egaatis gara hojii keetti deebi'ee amma isheen uffattu keessatti ani eega. Tole seenaa eegaa. Akkam? Dhiifama. Keessummaa gaggeessuu beekna. Homaa miti. Jabaattanii hojjettanii mindaa ji'a kana waan kaffalatanii baay'ee gammadeera. Kanaafin anis giiftii mucaa kutattuudha kan jedhu. Dhugaa dubbachuuf hojiin akka yaaditti ariitiitiin naa deemaa jiru. Hojiin tokko dhufee ture qulqullina waan hin qabneef beeksisuu dhiisne. Mindaa hojjettoota anatu kaffale. Maal? Akkamitti mindaa hojjettootaatti kaffaltu? Obbo Guutaa, hojjettoonni waan danda'an hunda godhaniiru. Garuu hojichi milkaa'uu hin dandeenye. Hojiin hin milkoofne jennee immoo hojjettoota mindaa malee hojjechiisuun sirrii miti. Kanaaf inni isin rakkisuurra jedhee ofii koo kaffale. Rakkoo jira moo beeku? Keessummaadha. Dhimma hojiifi. Abaaboo diimaa qabatee dhimma hojiidhaaf dhufaa? Lakki akkas miti. Dhiifama. Maal si gargaaru obboleessa? Giiftii barbaadeen ture. Nama wajjin jirti natti fakkaata. Eeyyeen. Abbaa dhaabbata kanaa waliin jirti. Maal nagumaan ishee barbaadde? Maal akkam? Abaaboon harkaa kun dubbatu? Dhugaadha. Dubbachuu qofa miti. Ergaa cimaa dabarsaa jira malee. Hangasti taayikaa? Lakki. Asumatti niika. Keessumaa firooma keenya barbaadee dhufe dhaabbitti geggeessuun aadaa keenya miti. Rakkoon qabu. Yeroo isheen xumurtu naan seena. Rakkoo qaba malee. Sayyuu boosii keenyaaf abaaboo diimaa nama qabatee dhufe seeraan keessummeessinu taanaan nuti itti gaafatama barra. Tole sammuu. Sen, astai. Maal si faadhu? Homaa hin barbaadu. Tole, nan dhufa. Dhugaa ishee jettee hin talle. Manichi mana abbaa hin qabne ta'e jechuudha. Hundaafuu dhimma hojii mana kanaa sirriitti itti yaadi. Iddoon hojii iddoo hojii qofa ta'uu qaba. Lakkii hojjettee immoo akkuma mindaa hojjettootaa kana kaffalte kanatti kiraa biiroo kanaa kaffalaa ofii keetti fufta. Yoo ta'u baate immoo biiroo kana nan cufa. Lakki, ilaa Obbo Guutaa, siniin ibsa. Xumureera. Obbo Guutaa.
Nama, eessa jirta? Kottu keessumaa wayituu jira haasofsiisin jedhee. Xiqqoo walii galaan jiru. Tole. Dafi kaatoo obbo Guutaan hin bahin. Tole. Kottaa waliin haasaa jaallattoonni giftii lamaan. Baga nagaan dhufte. Akkam? Nagaa goote akkamati? Nagaadha. Ifamaa maal si gargaaru? Homa? Giftii barbaadeetan dhufe. Giftii ishee kam? Ifam. Giftii lamatu jira moo? Giftii ishee geggeessituu dhaabbataa biran dhufe. Oo. Giftii nuti qabnus isheedhu. Maal taataaf hiriyaadha? Hiriyaa qofaa moo? Haa ta'u anillee tajaajila keenya barbaaddee dhuftee jedheetani. Erga wal bartan ammami? Akkas dubbisu. Tole. Lammaffaan duukaan deemin jennaan isayyuu iddoo hojii koo dhuftee hojjetaa waliin haasoftaa? Giftii. Tasgabbaa'e malee. Maaliin tasgabbaa? Wanta ati gochaa jirtu wanta nama tasgabbeessu? Isa booda haasofna. Amma baaboo siif digan argatu. Na dhageessa? Amma sun salphatiin mana kanaa ba'i. Na hubadhu malee. Siif jedheen biyya alaatii dhufe. Jaalala keenya kaleessaa sanatti deebinaan siin jechaa jira. Kaleessa darbe. Har'i guyyaa biraadha. Ani immoo giiftii ishee kaleessaa miti. Giiftiin isheen kaleessaa har'a hin jirtu. Isheen ati kaleessa dhiistee deemte amma hin jirtu. Ilaa kana booddee iddoo hojii koo dhufuu miti karaa ani darbeerra darbiteennaan waan an godhanuu beeka. Amma rakkina biraa keessa osoo hin galiin dafii ba'i. Giftii. Ba'i siin jedheera kabaja kee ofirratti eegi ba'i. Tole nan ba'a.
Firoo. Kama? Kamati. Ana nan jedhu. Argitee cubbuu kee asumatti moo osoo hin bubbunin? Wayyoo namni natti bu'e moo? Maaltu ta'e? Jaalalleen giiftii biiroo dhufee ture jedhan. In qooftaati moo ilati? Jaalalleen giiftii biiroo kana jiranii? Firoomsa ani qoosaan jiru isaayyuu seenatu natti hima. Hiriyaa ishee duraaniitu abaaboo diimaa qabatee biiroo dhufe jedhan. Isayyuu abaaboo qabatee moo? Hamma jiraare? Amma hin jiru deemeera. Namoo maraachaa jira jedhan. Cubbuun kiyya sichi ittiin taphataa. Namoo? Ammas rakkoo biraa. Waa'ee meeshaa badee barbaaduu dhiisee waa'ee durba baddee rakkachuu isaati. Inni asii meeshatu badee maal haa jedhu. Dhiirachi giiftii jalaa fudhatee deemaa jira. Isa odiisi. Namni 100 tuutti marse giiftiin namoo malee nama biraan jaallattu. Dhiisime. Mucichi diyaaspooraadha jedhan. Durbi biyya kanaa immoo diyaaspooraa arginaan ija nama biraatti ilaaltu hin qabdu. Giiftiin illee nama akkasinatti hin fakkaattu. Nama meeqa nutti fakkaatu jennee dhabne obboleessa ko. Atiyyuu osoo lalisee diyaaspooraan biraa dhufee si jalaa fudhatiin daddafii manatti galfadhu. Lati qoosaa akkasinaa jiru qosinaan. Laloon kan nama biraa taate arguu korraan du'an filadhan. Qoosaa akkasii dhaabi na wajjin qosin. Firoo kanaaf ana siin jedhee akkan duritti daddafitoonii waan goote godhe. Itti yaadaan jira. Baranaan dabarsu. Isa sii wayya. Buna tokko naaf jedhe. Seenaa kana garuu maaluma goonan jedheemu. Isheen immoo maal goote? Mana kana keessatti dubbii cimaa baatee kan deemu isheedhaam. Innu sirriidha. Intallitiin sirrachuu qabdi. Haala kanaan itti fuftee jennaan harka nama tokko keessatti duun ishee waan ooluuti. Atis dhimma nama waliin qabdu kana ilaallachaa deemu. Namoota eenyu akkana jalaa dubbatu barbaadu. Maal? Maal jettee? Namoonni hiriyaa gosa gaariidha. Amala qabeessa kan taphatu. Walumaa galatti hiriyaan iddoo guddaa kennuufidha. Kanaaf itti siin jedha. Hiriyaa qofa moo wanti biraanis jira? Maaltu jiraachuu danda'a? Wanti sirraa argu garuu hiriyummaa qofa natti hin fakkaatu. Wanti jaalala fakkaatu tokko keessa jira. Maarree nama yoo jaallatanis akkuma maqaa isaanii waan ta'eef maayyuu nama gonkumaa. Ani waan na bira jirutti miira. Kan abbaa caalaaf beekuun jiru jedhamtiire. Lubbuun yoo jiraanne isa turree bullee agarra. Anis akkuma kee firoomsaan hiriyaa kiyyaa jechaan ture. Boodarra garuu wantichi karaa biraatti jijjiirame. Kanaafin siin jedhe. Hundaafuu ilaallachaa sirbuun gaariidha. Silas jaalalli hiriyummaa keessa dhufa bara. Nama hiriyummaa keessatti hin barree. Bora abbaa manaa kun aftaa jettee akkamitti abdatte? Inni sirriidha. Ebbise. Haasaan kan isaa sun xiqqoo nagaa dhoowwate. Dhiifama. Rakkoon qabu. Inni guddaan irraa barachuu keedha. Yeroo baay'ee namoonni hojii akkasii hojjetan hojii isaanii baay'een jaallatan jedhee. Namoonni akkasii jiraachuu malu.
tarii hojii gaarii argamsiisu argatanii hojjetanis gaariidha. Garuu immoo hojii kamiyyuu hojjechaa jira taanaan jaallachaa hojjenne gaariin itti fakkaata. Baay'ee nama dhiba. Kitaaba qola isaatiin hin tilmaamin inni jedhamu jecha qofa akka hin taane kunoo asittiin arge. Maal jechuudha? Nama ala ilaalanii inni akkasii ishee sun akkasii jechuun hin barbaachisu. Nama tilmaamuun hin ulfaata jechuu kooti. Akkaataan ani itti si yaade fi akkaataan ani itti si argadhe gonkumaa waliin argu. Sirriidha. Namni irraa kee malee borii kee hin beeku. Dhuma namaa kan beeku Waaqa qofaadha. Dhugaadha. Dhuma keenya innaa wareechu. Jedhi guyyaa gaarii. Namu, isi malee maal ta'aa jirta?